Chapter 2 Lesson 2 Why Teach Financial Literacy Boqonnaa lammaffaa barnoota kutaa lammaffaa maaliif barnoonni faayinaansii barsiifama. It is not how much money you make, it is how much you keep. Mallaqni hagam akka argattu otoo hin taane hagam akka keewwattudha. Bara 1990tti Maayik abbaa isaarraa impaayera fuudheera. Dhugaa dubbachuuf taanaan Maayik abbaa isaa caalaa hojii gaarii hojjeteera. Anii fi Maayik yeroo tokko yookiin yeroo lama bakka taphaatti wal agarra. Amma innii fi haati manaa isaa haga yaadamuu ol sooressa ta'aniiru. Impaayerri abbaa sooressaa yookiin immoo impaayerri abbaa Maayik amma harka Maayik jira. Akkuma abbaan Maayik anaa fi Maayikiin qopheessaa ture, Maayikis dabaree isaa ilma isaa bakka isaa buusuuf qopheessaa jira. Ani bara 1994 umurii koo waggaa 47tti sooroma baheera. Yeroos haati manaa koo Kiim immoo waggaa 37 turte. Sooroma bahuu jechuun hojii hojjechuu dhiisuu jechuu miti. Wanti hin eegamne tokko yoo uumame malee nuti hojjennes hojjechuu baannes qabeenyi keenya guddaa waan ta'eef ofuma isaatiin guddachaa deemuu ni danda'a. Kana jechuun qabeenyi keenya akkuma biqiltuu ta'eera jechuudha. Biqiltuu dhaabdee waggootaaf haga inni guddatutti bishaan ni obaasta. Boodarra erga biqiltuun kun guddatee booda akkatti bishaan obaastu hin barbaadu. Maaliif jennaan hiddi biqiltuu kana lafa keessa gadi fagaatee ofuma isaa bishaan tuutuu ni danda'a. Sana booda mukti kun yookiin biqiltuun kun guddatee gaaddisa siif ta'ee jala teessee bashannanta. Maayik itti fufee impaayera sana gaggeessuu kan filate yoo ta'u ani immoo sooroma bahuun filadhe. Yeroon nama waliin haasa'uu akka maal gochuu qaban akkan gorsu na gaafatu. Akkamitti eegalu kitaabni akkan dubbisu natti himtu jira. Ijoollee koo boriif qopheessuuf maal gochuun qaba? Iccitiin milkaa'ina kee maali? Akkamittan miiliyoonara ta'uu danda'a naan jedhu. Yeroo gaaffiiwwan kan akka jedhanii na gaafatan seenaa daldaltoota dureeyyii armaan gadiin yaadadhe. Bara 1923tti gareen hooggantoota gurguddoo fi daldaltoonni keenya warri dureeyyiin qarqara galaana Chicaagootti walgahii ta'anii turani. Daldaltoota kanneen keessaa Charles Schwab itti gaafatamaa dhaabbata sibiilaa, Samuel Insull pirezidaantii dhaabbata tajaajila addunyaa ibsaa gaazii fi bishaanii, Howard Hobson itti gaafatamaa dhaabbata gaazii, Ever Kroeger pirezidaantii dhaabbata intarnaashinaallii kibriitii, Leon Fraser pirezidaantii baankii intarnaashinaallii, Richard Whitney pirezidaantii sheer kaampaanii New York, Arthur Carton fi Jesse Livermore abbaa aksiyoona gurguddaa lamaa fi Albert Fall miseensa kaabinee olaanaa ture. Waggoota 25 booda namoota kanneen keessaa salgan isaanii akka armaan gadiitti jireenyi isaanii xumurame. Schwab maallaqa liqeeffateen waggaa 5 erga jiraatee booda maallaqa dhabaa ta'ee du'e. Insull qarshii dhabeessa ta'ee biyya isaa alatti du'e. Akkasumas Kroegerii fi Cotton illee haaluma kanaan du'ani. Hobson ni maraate. Whitney fi Albert Fall hidhamanii mana hidhaatii bahani. Fraserii fi Livermore immoo of ajjeesani. Wantoota namoota kana mudate dhugumatti namni beeku jira jedhee yaadu. Yoo yaadatta ta'ee bara 1923 waggaa muraasa bara 1929 dura yeroo gabaan aksiyoonaa kufee yookiin yeroo dinagdeen guutummaatti kufedha ture. Jarri kunis baruma kana keessa miidhama kana keessa galan jedhee yaada. Amma bara nuti keessa jiraachaa jirru bara jijjiirama guddaa fi saffisaa kan namoonni ammaa kun hojjetanii ni caala. Waggaa muraasa booda akkuma namoota kanaa milkaa'inii fi kufaatiin guddaan tokko ol kaasee tokko immoo gadi buusee wal nama qixxeessu ni dhufa jedheen shakka. Wanti nama yaaddessu namoonni baay'een garmalee maallaqa irratti xiyyeeffatu malee qabeenya isaanii yookiin beekumsa isaanii irratti hin xiyyeeffatani. Osoo namoonni haala wajjin of jijjiiruuf qophaa'anii sammuu banaa ittiin waa baratan qabaatanii yoo haalli jireenyaa cimaan jiraateyyuu warri kun ni guddatu sooressas ni ta'u. Maallaqni qofti rakkoo koo ni fura jedhanii yoo yaadan karaa hamaa fi cimaa ta'e irra deemaa jiru jechuudha. Sammuun qaxalee ta'e rakkoo ni fura akkasumas maallaqa ni hojjeta. Maallaqni faayinaanshaal intelligensiitiin hin hoogganamne yookiin immoo maallaqni sammuu faayinaansii qaxaleetiin hin hoogganamne yeroo dhiyootti daaraa ta'ee bada. Waa'ee maallaqaa irratti namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti maallaqa hagam akka argatan malee hagam akka qusatan yookiin immoo hammam akka kaawwatan hin beekani. Dhugaan jiru garuu maallaqni hagam akka keewwattudha malee hagam akka argattu miti. Seenaa namoota hiyyeessaa akka carraa lootorii miiliyoonaa argatanii sooressa ta'anii yeroo xiqqoo booda immoo deebi'anii hiyyeessa ta'anii baay'een keenya ni beekna. Lootorii miiliyoonaa injifatanii sooressa ta'anis yeroo xiqqoo booda immoo bakkuma isaanii duraatti deebi'u. Akkasumas seenaa atileetota ciccimoo umurii waggaa 24tti dorgommii gurguddaa mo'atanii qarshii miiliyoonaan lakkaa'amu badhaafamanii garuu waggaa 10 booda daandiitti bahanii riqicha jala rafan hedduu dhageenyerra. Seenaa dargaggeessa taphataa kubbaa kan waggaa muraasa dura qarshii miiliyoonaan lakkaa'amu qabu har'a umurii isaa waggaa 29tti hiriyoota isaa abbaan seeraa isaa fi herregdoonni isaa akka qarshii isaa hundarraa fudhatanii amma miindaa xiqqootiin konkolaataa miicuuf dirqame tokko nan yaadadha. Taphataan kun sababa qubeelaa shaampiyoonaa yookiin qubeelaa badhaasa isaa harka isaarraa hin baasu jedheef bakka konkolaataa miicuurraa ari'ame. Dargaggeessi kun hojiirraa ari'atamuu isaa fi loogii irratti raawwatame kana himatee seenaan isaa oduu yookiin ajandaa biyyaalessaa ta'e. Akka dargaggeessi kun jedhutti qabeenya
irratti hafe qubeelaa kana qofaadha. Yoo qubeelaa kana ofirraa baasee lafa kaa'e immoo akkan kufettin of ilaala jedhee himachaa ture. Namoota battalatti miiliyoonera ta'an baay'een beeka. Namoonni kun dureeyyii ta'uu isaaniitti nan gammada. Garuu kanan isaan akeekkachiisu yoo jiraate maallaqa hagam akka argatan otoo hin taane maallaqa hagam akka kaawwatanidha yookiin immoo maallaqa hagam akka qusatanidha. Akkasumas maallaqa kana yookiin qabeenya kana dhaloota meeqaaf yookiin immoo hammamiif tursiisuu akka dandeessudha. Kanaaf namoonni eessaa jalqabu yookiin akkamitti akkan yeroo dhiyoo keessatti sooressa ta'uu natti himuu dandeessa jedhanii yeroo na gaafatan deebii kootti baay'ee mufatu. Ani waan biraa otoo hin taane yeroo daa'imummaa kootti abbaan koo sooressi waan itti himaa ture sanan itti hima. Sooressa ta'uu yoo barbaadde barnoota waa'ee maallaqaa beekuu qabda kan naan jedhutu yeroo hundaa sammuu keessa naanna'aa ture. Akkuma duroo jedhee abbaan koo inni barate inni barnoota guddaa qabu barbaachisummaa kitaaba dubbisuu cimsee dubbata. Abbaan koo inni sooressaa immoo beekumsa waa'ee maallaqaa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e cimsee dubbata. Yoo gamoo guddaa ijaaruu barbaadde bu'uura jabaa fi gadi fagoo ta'e qotuun barbaachisaadha. Garuu yoo mana xiqqaa ijaaruu barbaadde konkiriitiin haphiin inchii 6 gahaadha. Rakkoon jiru garuu namoonni baay'een ijaarsa faayinaansii isaanii bu'uura baay'ee dadhabaa ta'e irratti ijaaruuf yaalu. Sirni barumsaa keenya inni bara agriiraan eejjii yookiin inni bara qonnaa ammallee manatti amana malee bu'uura kamirratti akka ijaarame irratti miti. Dhoqqee qofaan akka gahaa ta'etti ilaalama. Kanarraa kan ka'e barattoonni baay'een bu'uura maallaqaa tokko malee eebbifamu jechuun ni danda'ama. Gaaf tokko liqaa guddaa keessa taa'anii hirriba dhabanii karaatti dafanii duroomanii rakkoo maallaqaa isaanii kanaaf deebii kennan ni yaadu. Isaan kun maallaqa isaanii ol guddisanii ijaaruu jalqabu. Ijaarsaanis dafee ol ka'a. Garuu ijaarsaanii ijaarsa bu'uura maallaqaa cimaa malee dafee ijaarame waan ta'eef hirriba dhabuun isaanii ammas dafee isaanitti deebi'a. Aniif maayik garuu ijoollummaa keenyatti barnoota bu'uura maallaqaa cimaa ijaaruu waan baranneef filannoowwan kana dhugaa gochuu dandeenyee turre. Akkaawuntingiin yookiin barnoonni maallaqaa barnoota hunda caalaa nama burjaajessuu fi nuffisiisaa ta'uu ni mala. Garuu dureessa yeroo dheeraa ta'uu yoo barbaadde barnoonni kun barnoota hunda caalaa baay'ee barbaachisaadha. Abbaa sooreessaaf gaaffii kan ture akkamitti barnoota nuffisaa fi burjaajessaa kana ijoollee akka barsiisudha. Dhumarrattis deebii inni argates barnoota kana fakkiin fayyadame barsiisee salphaa gochuu akka qabu amane. Abbaan koo sooressi anaa fi maayikiif bu'uura maallaqaa cimaa nuuf ijaaree ture. Ijoollummaa keenyarraa kaasee barnoota waa'ee maallaqaa karaa salphaa ta'een nu barsiiseera. Waggoota dheeraaf fakkii qofa kaasuun jechoota muraasa fayyadamee nu barsiisaa ture. Anii fi maayik jechootaa fi fakkiiwwan salphaa kanaan sochii maallaqaa hubachuu eegalle. Sana booda adeemsa keessa abbaan sooressaa barnoota kanatti lakkoofsa dabaluu jalqabe. Maayik ogummaa barnoota maallaqaa sadarkaa olaanaa kan barate yoo ta'u har'a daldalasaa isa guddaa sana gaggeessuuf isa gargaareera. Ani garuu akkasaa sana miti. Sababiin isaas kan koo daldalli xiqqaa ture. Garuu lamaan keenya bu'uura salphaa wal fakkaatu tokkoon jalqabne. Fuula xaanuu keessatti fakkiiwwan salphaa abbaan maayik kaasee nu barsiisaa ture ni ilaalla. Fakkiiwwan sun fakkii salphaa ta'anis anii fi maayikiin bu'uura jabaa fi gadi fagoo irratti qabeenya guddaa akka ijaarrannu nu qajeelchuuf nu gargaaraniiru. Rule 1. You must know the difference between asset and liability and buy assets. Seera tokkoffaa garaagarummaa assetii yookiin qabeenya maallaqa sii fiduu fi liabilitii yookiin qabeenya maallaqa nama baay'isuu gidduu jiru akkasumas asset yookiin qabeenya maallaqa sii fiduu bitachuu beekuu qabda. Sooressi ta'uu yoo barbaadde garaagarummaa kana beekuu qabda. Kana qofa beekuun gahaadha. Seerri kun seera baay'ee salphaa ta'e fakkaachuu ni danda'a. Dhugaan jiru garuu namoonni baay'een dhugumatti seerri kun hagam barbaachisaa akka ta'e hin hubatani. Namoonni baay'een garaagarummaa assetii fi liabilitii gidduu jiru waan hin hubanneef maallaqaan rakkatu. Warri sooressaa asset yookiin qabeenya horatu. Warri hiyyeessaa fi warri galiin giddu galeessaa immoo liabilitii horatu. Liabilitii yookiin qabeenya isaan baay'isu kan immoo akka assetii yookiin akka qabeenyaatti ilaalu jedhe abbaan koo sooressi kun. Abbaan sooressi kun yeroo inni anaa fi maayikiif waan kana ibsaa turetti nuti immoo akka inni qoosaa jirutti yaadaa turre. Amma nuti umuriin keenya gara dargaggummaatti dhiyaate yeroo icciitii akkamitti akka sooressi taanu eegaa jirru kanatti deebiin isaa immoo kana ture. Nutis waan nuun jedhe kana yeroo dheeraaf dhaabbannee yaaduu eegalle. Maayik what is asset? Yookiin qabeenyi maali jedhee isa gaafate. Abbaan keenya sooressi kun immoo ammatti waan kana baruuf yaadda'ina. Ammaaf yaada warri sooressaa assetii horatu, warri hiyyeessaa fi warri galiin giddu galeessaa immoo liabilitii horatu kan jedhu qofti keessa naaseenu nuun jedhe. Yoo waan kana hubachuu dandeessan jireenyi keessan borii karoora qabata. Akkasumas waa'ee maallaqaa salphaa isiniif ta'a jedhe. Anis waan nuti beekuu qabnu assetiin yookiin qabeenyi maal akka ta'e akkamitti akka assetii yookiin qabeenya kana horachuu akka dandeenyuu fi akkamitti akka duroomnu jechaa jirta jedheen isa gaafadhe. Abbaan sooressaa kunis mataa isaa raasee eeyyen isumadha baay'ee salphaadha naan jedhe.
Tole garaagarummaan assetii fi liabilitii gidduu jiru akkuma jettu kana baay'ee salphaa taanaan maaliif namoonni hundi garaagarummaa kana hubachuu dadhaban jedhee gaafachuu koo na yaadadha. Garaagarummaa assetii yookiin qabeenyaa fi liabilitii kana nuuf ibsuuf abbaa keenya kanatti daqiiqaa muraasa qofa itti fudhate. Akka nama ga'ees tokkotti namoota ga'eestoo biroof waan kana ibsuuf nan rakkadha. Yaadni kun salphaa ta'uun isaa akka namoota jalaa dhokatu taasisa. Sababiin isaa isaan kun barnoota karaa biraa waan barataniifidha. Isaan kun akkuma baankiroota, akkaawuntaantota, karoorsitoota faayinaansii fi kanneen kana fakkaatan ogeessota birootiin karaa biroo baratanii. Wanti rakkisaa ta'e namoonni ga'eessonni waan hunda akka beekan itti fakkaachuu isaati. Garuu dhugaatti waa'ee maallaqaa barachuuf karaa salphaa fi akka daa'imaatti yaaduu qabu. Garuu ga'eessonni qaroo jedhaman yeroo baay'ee barnoota kana deebi'anii barachuun akka arrabsoo fi akka of xiqqeessanitti yaadu. Abbaan sooressi kun seera yookiin pirinsipilii kiis yookiin immoo keep it simple stupid yookiin keep it super simple yookiin wanta salphisii ilaalisa jedhutti waan amanuuf waan kana nuuf salphisee nu barsiisuutiin bu'uurri maallaqa keenyaa akka cimu taasiseera. Wanta akka salphaa ta'e kun akkamitti akkasitti karaa hin taaneen hubatamuu danda'a. Namoonni liabilitii bitatanii garuu akka qabeenyaa yookiin akka asseetii bitatanitti maaliif ilaalu kan jedhuuf sababiin isaa barnoota bu'uuraadha. Kana jechuun barnoonni bu'uuraa waa'ee dandeettii dubbisuuf barreessuu yookiin waa'ee beekumsaa barsiisa malee waa'ee beekumsa maallaqaa hin barsiisu jedhe. Atis yoo dhuguma burjaajoo barbaadde hiikaa jechoota asseetii fi liabilitii galma jechootaa yookiin dikshiinarii keessa ilaaluu ni dandeessa. Hiikaan kana akkaawuntaantota leenji'aniif salphaa fakkaachuu akka danda'u nan beeka. Garuu namoota baay'eef waan kun hiikan qabu. Abbaan keenya sooressi kun nu ijoollee lamaaniif akkas jedhee nuuf ibsuu itti fufe. Wanti asset yookiin qabeenya ibsu jecha miti lakkoofsadha nuun jedhe. Abbaan keenya sooressi kun ammas itti fufee akkaawuntingii keessatti lakkoofsi osoo hin taane waan lakkoofsi itti himudha. Akkuma jechootaati jechoota osoo hin taane seenaa jechoonni sitti himanidha. Sooressi ta'uu yoo barbaadan lakkoofsa hubachuu fi dubbisuu qabdu. Jecha kana yookiin dubbii kana abbaa koo sooressaarraa si'a kumaa ol dhagaheera. Kana qofa osoo hin taane isa inni warri sooressaa assetii horatu warri jireenyaan giddu galeessa ta'an akkasumas warri hiyyeessaa immoo liabilitii horatu jedhus yeroo adda addaa natti yaadatamaa ture. Kana qofa osoo hin taane isa inni warri sooressaa assetii horatu warri hiyyeessaa fi warri galiin giddu galeessaa immoo liabilitii horatu jedhus yeroo hedduu dhagaheera. Garaagarummaan assetii fi liabilitii akka armaan gadiitti ibsameera. Garuu akkaawuntaantonnii fi ogeessonni faayinaansii irra caalaan isaanii hiikaa kana waliin galan. Garuu anaa fi maayikiif akka waan kana hubannuuf fakkiiwwan armaan gadii kuni barnoota faayinaansii keenyaaf bu'uura cimaadha. This is cash flow pattern of asset. Kuni patternii cash flow yookiin sochii maallaqaa kan assetii yookiin kan qabeenyaati. Asirra fakkii kanarra inni gara gubbaa income statementidha. Income statementiin inkaamii fi expensive keessaa qaba. Akkasumas fakkii kanarraa inni gara jalaa immoo balance sheetidha. Balance sheetiin immoo assetii fi liabilitii of jalaa qaba. Akkuma fakkii kanarraa argitan assetiin yookiin qabeenyi inkaamii generate godha yookiin immoo assetiin qabeenya nuuf dabalaa jechuudha yookiin immoo assetiin qabeenya nuuf dabaludha yookiin immoo qabeenya inkaamii nuuf galchuudha. Kanaaf dhagaa fakkiin kuni patternii cash flow kan assetii yookiin immoo sochii maallaqaa kan assetii yookiin kan qabeenyaa kan jenneef. Fakkiin armaan olii keessatti inni gara gubbaa jiru income statementii yookiin immoo profit and loss statementidha. Fakkii kana keessatti inni gara gadii immoo balance sheetidha. Balance sheetii kan jedhameef immoo assetii fi liabilitii wal madaalchisuufidha. Namoonni barnoota faayinaansii qaban baay'een isaanii hariiroo income statementii fi balance sheetii jidduu jiru hin beekani. Garuu garaagarummaa kana hubachuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf akkuma dura jedhe abbaan koo sooressaa kuni ijoollee dhiiraa xixiqqoo lamatti akkas jedhe assets put money into your pocket. Qabeenyi maallaqa siif dabala yookiin immoo qabeenyi maallaqa kiisii keessiif galcha akka jechuuti. Kunis waan gaarii salphaa fi kan itti fayyadamuu dandeessanidha nuun jedhe. This is cash flow pattern of liability. Fakkiin kun immoo patternii cash flow kan liabilityiti. Irra keessa income statementii jira. Income statementii jala inkaamii fi expensiitii jira. Gara jalaa immoo balance sheetiitu jira. Balance sheetiin immoo of jalaati assetii fi liabilitii of jalaa qaba. As keessatti yookiin immoo suura kana keessatti akkuma argitan liabilitiin qabeenya expensii yookiin immoo baasii nu baasisudha. Malee liabilitiin qabeenya nuuf galchuu miti yookiin immoo qabeenya inkaamii nuuf galchuu miti akka jechuuti. Kunoo amma assetii yookiin qabeenyii fi liabilitiin fakkiidhaan ibsameera. Waan ani isiniin jechaa ture karaa salphaa ta'een hubachuu ni dandeessu. Assetii yookiin qabeenyi waan maallaqa siif dabalu yookiin immoo waan maallaqa kiisii keessiif galchuudha. Liabilitiin immoo waan maallaqa keessi baasisu yookiin immoo waan maallaqa kiisii keessaa si baasisudha. Waan isin beekuu qabdan garaagarummaa kanadha. Yoo sooressa ta'uu barbaadde jireenya kee qabeenya yookiin assetii bituun dabarsi. Yoo hiyyeessa yookiin immoo nama galiin giddu galeessaa ta'uu barbaadde immoo jireenya kee liabilitii bituun dabarsuu ni dandeessa. Wallaalummaan jechuunis wallaalummaan lakkoofsaa akkasumas wallaalummaan jechaa qabsoo faayinaansiif isa bu'uuraadha. Namoonni yoo jireenya isaanii keessatti maallaqaan rakkatu ta'ee isaan waan kana jechaan akkasumas lakkoofsaan waan nu hubanneefidha. Dureeyyiin warra maallaqaan rakkatu caalaa kan dureeyyii ta'an waan baay'ee waan beekaniifidha. Kanaaf isinis sooressa ta'uu yoo barbaaddan akkasumas yoo qabeenya keessan tikfachuu barbaaddan financially literate
accurate ta'uu qabdu yookiin beekumsa waa'ee maallaqaa jechootaanis akkasumas lakkoofsaanis beekuu qabdu. Xiyyi fakkii kanarra jiru flow of cash yookiin cash flow agarsiisa. Akkasumas akkuma jechi tokko qofaa isaatti hiikaa guutuu hin qabaanne lakkoofsa qofaa ilaaluun hiikaa guutuu hin argattu. Kanaaf lakkoofsi jecha yookiin seenaa wayii waliin walitti hin hidhamne maal ta'a akka jiru hin mul'isu. Maatiiwwan gara persentii 80 ta'aniif jireenyi maallaqaa yookiin jireenyi faayinaansii isaanii cimanii hojjechuu fi fooyya'insaaf carraaquudha. Garuu dhumarratti cimanii hojjechuun isaanii kun bu'aa hin argamsiisu. Sababiin isaas jireenya isaanii harka caalu kan dabarsan qabeenya yookiin assetii bituu dhiisanii liabilitii bituutiin waan ta'eefidha. This is cash flow pattern of a poor person. Kuni cash flow pattern kan nama hiyyeessaati. Akkuma suura kanarraa argitan irra keessa income statementiin kan income fi expense qabu ni jira. Akkasumas gara jalaatti immoo balance sheetiin assetii fi liability qabu ni jira yookiin immoo balance sheetiin assetii fi liability wal madaalchisu ni jira jechuudha. Akkuma fakkii kanarraa argitan namni hiyyeessi yookiin immoo poor personiin hojjetaa dhaabbata wayii yookiin hojjetaa mootummaa ta'uu ni danda'a. Hojii kanarraati saalarii yookiin mindaa ni argata. Mindaa kana keessaa baasii warreen kana taaksii, reentii, fuudii, tiraanspoorteeshinii, kiloozii fi kanneen kana fakkaatan qaba jechuudha. Asirratti namni hiyyeessaa kun assetii akkasumas liabilitii homaa tokko hin qabu. Kan inni qabu hojiidha. Hojiin sun immoo yookiin immoo hojii sanarraati saalarii yookiin mindaa argata. Mindaa sana keessaa immoo baasii kanneen akka taaksii, kiraa, nyaata, tiraanspoortii yookiin immoo geejjibaa fi baasii uffataa fi kanneen kana fakkaatan qaba jechuudha. Kanaaf namni kun assetis liabilities hin qabu garuu saalarii yookiin mindaa qaba. Mindaan sun immoo baasii warreen kanaaf isa gargaara jechuudha. And this is cash flow pattern of a person in middle class. Pattern cash flow kan nama jireenyaan giddu galeessaati. Namni jireenyaan giddu galeessaa yookiin immoo namni qabeenyaan giddu galeessaa akkuma nama hiyyeessaa hojii ni qabaata. Hojiin sun irraati inkaamii saalarii ni argata. Saalarii isa sanaan immoo liqaatiin konkolaataa, manaa fi kanneen kana fakkaatan ni bitata. Warreen kun immoo liabilitii isaa ta'u jechuudha. Namichi jireenyaan giddu galeessaa kuni liabilitii kana akka assetitti yaada. Garuu liabilitiin kuni yookiin immoo qabeenyi inni bite kun baasii baay'isa malee qabeenya galiisaaf galchuu miti yookiin immoo qabeenya galiisaaf argamsu miti. Fakkeenyaaf namni kuni yoo liqaatiin konkolaataa yookiin mana bitate manni kun yookiin konkolaataan kun liabilitii waan ta'eef yookiin immoo qabeenya galiisa baay'isu malee qabeenya galiisaaf argamsisu waan hin taaneef yookiin immoo qabeenya galiisaaf dabalu waan hin taaneef liabilitii qabda taanaan yookiin immoo qabeenyi kee liabilitiidha taanaan liabilitiin sun qabeenya si fidu otoo hin taane qabeenya si baay'isu yookiin immoo qabeenya baasii si baay'isudha jechuudha. Baasiin liabilitota kanaa immoo kunoo expense jedhatti asitti tarreeffamaniiru jechuudha. Kanaaf namni jireenyaan giddu galeessaa galii ni qaba. Galiinsaa saalarii isaa yookiin mindaa isaatii yookiin immoo saalarii isaatiin immoo warreen kana liqaatiin yookiin liqeeffatee warreen kana bituu ni danda'a. Warreen kun immoo qabeenya baay'isadha malee qabeenya galiisaaf argamsisan miti jechuudha. Kanaaf namni jireenyaan giddu galeessaa liabilitii qaba jechuudha. Liabilitiin kun immoo qabeenya isa baay'isudha malee qabeenya galii yookiin immoo inkaamii jenereet isaaf godhu miti jechuudha. And this is cash flow pattern of rich person. Inni taanu kun immoo yookiin immoo inni sadaffaa kun immoo pattern cash flow nama sooressaati yookiin immoo kan rich personiiti. Asirratti akkuma fakkii kanarraa arginu namni sooressaa inkaamii ni qaba, baasiis ni qaba, assetis ni qaba, liabilities ni qaba jechuudha. Assetiin yookiin immoo qabeenyi isaa warra asitti listi ta'anii jiran kuni asiin inkaamii warreen kana jenereet gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namichi kun mana bite yookiin immoo real estate bite real estate kana ni kireessa waan ta'eef yookiin immoo deebisee kireessuu waan danda'uuf mana kanarraati yookiin immoo real estate kanarraati maal argata jechuudha inkaamii jenereet gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu assetii warra qabeenya jenereet isaaf godhu baay'ee qaba jechuudha. Asitti liabilitii ni qaba namichi kun. Liabilitiin isaa garuu muraasadha jechuudha. Liabilitii isaa caalaa assetii qaba jechuudha. Liabilitii xiqqoo fi assetii baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf assetii baay'ee qaba jechuun inkaamii baay'ee qaba jechuudha. Liabilitii xiqqoo qaba taanaan immoo expensiin isaa yookiin immoo baasiin isaa xiqqoodha jechuudha. Namni tokko liabilitii guddaa qaba taanaan baasiin isaa guddaadha jechuudha. Liabilitiin isaa xiqqoo taanaan baasiin isaa xiqqoodha jechuudha. Assetiin isaa guddaa taanaan inkaamiin isaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu namni sooressi yookiin immoo rich personiin assetii yookiin immoo qabeenya isaaf jenereet godhu baay'ee qaba jechuudha. Faallaa sanaa immoo liabilitii yookiin immoo qabeenya isa baasisu yookiin immoo qabeenya qarshii kiisaa keessa isa baasisu muraasa qaba jechuudha. Kanaafuu fakkii kana cash flow pattern of rich person jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkiiwwan kanneen hunda hubachuuf baay'ee salphaa ta'uun isaanii ifaadha. Namni kamiyyuu baasii jireenyaa, nyaataa, bakka jireenyaa fi uffataa ni qaba. Fakkiin ammaa kun cash flow yookiin immoo sochii maallaqaa hiyyeessi namni sadarkaa giddu galeessaa fi sooressi keessa darbu agarsiisa. Akkamitti akka cash flow fi sochii maallaqaa isaanii to'atan kan mul'isudha. Sababii ani jalqaba seenaa dureeyyiiwwan Ameerikaa tarreessuutiin eegales mudaa maallaqni rakkoo hunda ni fura jedhanii amanuu agarsiisuufidha. Kanaafidhaanis yeroo namoonni akkamitti dafnee duroomna yookiin eessaa jalqabuu qabna jedhanii yeroo na gaafatan kan natti hin tolles yeroo baay'ee liqaa ofirraa waan qabaniif qarshii dabalataa argachuun na barbaachisa yeroo jedhaniin dhagaha. Garuu yeroo baay'ee maallaqa baay'ee argachuun rakkina isaanii hin furu. Dhugaa dubbachuuf rakkina furuu caalaa rakkinicha daran hammeessuu danda'a. Yeroo baay'ee maallaqni amala badaa fi qaawwa beekumsa keenyaa mul'isa. Kanaafidha yeroo
yeroo baay'ee namoonni akka tasaa qabeenya dhaalaan argatan yookiin yoo lootorii mo'atan yeroo muraasa booda rakkina duraanii keessatti deebi'anii kan kufan rakkina isa durii olis rakkachuu ni danda'u. Cash flow yookiin sochiin maallaqaa kee amal duraan sammuu kee keessa jiru calaqqisiisa. Kanaaf yoo amalli kee waan argattu hunda baasuu ta'e maallaqa dabalataa yoo argattes baasii dabalataa baasuu itti fufta jechuudha. Kanaafidha egaa qarshiin gowwaa yookiin qarshiin nama eeggannoo maallaqaa hin goone dafee dhumata kan jedhamuufis. Dandeettii fi ogummaa argachuuf gara mana barumsaa akka deemnu yeroo baay'ee dubbadheera. Warri kun lamaan isaaniiyyuu barbaachisoodha. Ogummaa keenyaan maallaqa argachuu baranna. Bara 1960moota keessa yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baradhu namni tokko yoo barnootaan cimaa ta'e namni baay'een qaroon kun ogummaa fayyaa baratee doktora ta'uu qaba jedhanii yaadu. Sababiin isaa immoo ogummaan fayyaa maallaqa guddaa nama argachiisa jedhaniitudha. Garuu har'a doktoroonni fayyaa rakkoo maallaqaa ani diina koo hin hawwine keessa jiru. Har'a ijoolleen atileetii beekamaa nama miidiyaa fi fiilmii mootii bareedinaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata guddaa ta'uu barbaadu. Sababiin isaas beekamtiin maallaqnii fi kabajni achi waan jiruufidha. Kanaafidha egaa bara kana ijoollee mana barumsaa keessatti kakaasuun yookiin mootiveet gochuun kan baay'ee rakkisaa ta'es. Sababiin isaas ijoolleen ammaa milkaa'inni ogummaa kana booda akkuma durii milkaa'ina barnootaan qofa akka waliin qabanne ni beeku. Namni baay'een ogummaa maallaqaa malee mana barumsaa xumure ni baha. Kanaaf namoonni baratan miiliyoonaan lakkaa'aman ogummaan isaanii milkaa'inaan kan goolaban yoo ta'u boodarra garuu rakkoo maallaqaa keessatti of argu. Cimanii hojjetu garuu rakkoo kana dursanii argaman yookiin rakkoo kana hin furani. Barnoota isaanii keessaa kan irrate akkaataa itti maallaqa argatan osoo hin taane akkaataa maallaqatti fayyadamanidha. Wanti isaan irrate kun immoo dandeettii maallaqaa hoogganuu jedhama. Kana jechuun maallaqa erga argattee booda maallaqa sana maal akka gootu namni maallaqa argatte kana akka sirraa hin fudhanneef akkamitti akka eegdu maallaqa argatte akkamitti yeroo dheeraaf akka tursiistuu fi maallaqni sun akkamitti akka cimee siif hojjetu akka gootudha. Namoonni baay'een maaliif maallaqaan akka rakkatan hin hubatani. Sababiin isaas cash flow yookiin maallaqni akkamitti akka hojjetu waan hubanneefidha. Namni tokko barnoota olaanaa fi ogummaadhaan milkaa'aa ta'ee garuu beekumsa maallaqaa kan hin qabne ta'uu ni danda'a. Namoonni kun yeroo baay'ee kan yaadanii olitti cimanii hojjetu. Sababiin isaas akkamitti akka cimanii hojjetan barataniiru malee akkamitti akka maallaqni isaaniif cimee hojjetu hin baranne. How the quest for financial dream turns into financial nightmare. Akkamitti abjuun maallaqaa yookiin faayinaansii gara kiyyoo liqaatti jijjiirame. Seenaan namoota ciccimoo durii namoota keessatti paatarnii guddaa uumeera. Dhiyeenyatti hiriyoonni barumsa guddaa qaban lama gaa'ela godhatanii mana jireenyaa dhiphoo kireeffatanii itti galan. Boodarras namoonni lamaan kun akka nama tokkotti jireenya haala salphaa ta'een jiraachaa waan jiraniif qarshii qusachaa akka jiran hubatu. Rakkoon garuu mana jireenyaa isaan kireeffatan kan daangeffamee fi dhiphoo kan taatedha. Mana abjuu isaanii bitachuuf maallaqa qusachuuf murteessu. Sana booda immoo ijoollee godhachuuf murteessu. Amma jarri kun galii lama waan qabaniif hojii isaanii irratti xiyyeeffachuu jalqabu. Galiin isaaniis dabaluu jalqaba. Yeroo galiin isaanii dabalu immoo baasiin isaaniis walumaan dabalaa deema. Kana jechuun akkuma fakkii kanarraati jechuudha. Inkaamiin isaanii aguma dabalaa deemu ekspeensii yookiin immoo baasiin isaaniis dabalaa deema jechuudha. Jarri kun asseetii akkasumas liyaabilitii hin qabani. Namoota baay'eedhaaf baasii tokkoffaan gibiradha. Namoonni baay'een gibira galii yookiin miindaa irraa citee kanfalamuuf jedhanii yaadu. Garuu lammiilee Ameerikaa irra caalaan gibirri isaanii inni guddaan wabii hawaasummaa yookaan social securityidha. Gibirri wabii hawaasummaa yookiin immoo midkeerii yookiin tajaajila fayyaaf kanfalamu walitti gara parsantii 7.5dha. Dhugaan jiru garuu hojjetaa gibira kanfalu wabii hawaasummaa wajjin wal simu waan qabuuf gibira hanga parsantii 15 ni kanfalu. Dhugaa dubbachuuf maallaqni gibiraaf ba'u kun maallaqa dhaabbanni si hojjechiisu siif kanfaluu hin dandeenyedha. Kanarra darbee ammallee gibirri galii mindaa argatturraa ni hirrifama. Gara dargaggoota gaa'elatti seenanii bultii ijaaratan sanatti yoo deebinu galiin isaanii dabalaa waan deemuuf mana abjuu isaanii bitachuuf murteessu. Mana sana erga bitatanis gibirri haaraa jechuunis gibirri mana sanaa itti dhufa. Erga mana bitatanii booda meeshaa mana isaanii waliin wal simu haaraa, konkolaataa haaraa fi meeshaalee haaraa adda addaa ni bitu. Akka tasaa yoo dammaqan liyaabilitiin isaanii liqaa manaan akka guutame argu. Kana jechuun liyaabilitiin isaanii ol ka'eera jechuudha. Inkaamiin isaanii yookiin immoo galiin isaanii dabalaa waan deemeef liyaabilitii yookiin immoo qabeenya baay'isaan baay'isu ni bitatu. Qabeenyi kun immoo yookiin immoo liyaabilitii yoo bitatan immoo liyaabilitiin kun immoo qabeenya isaan baay'isu yookiin immoo qabeenya qarshii isaanii keessaa isaan baay'isu waan ta'eef ekspeensii isaaniis walumaan dabala jechuudha. Amma kiyyoo akka fiigicha hantuutaa keessatti kufanii jiru yookiin maallaqaaf cimanii hojjetanii maallaqa isaanii deebisanii baasii yookiin liyaabilitii irratti fixu. Yeroo muraasa booda daa'ima bareedu tokko godhatanii daa'ima sanaaf jedhanii caalaatti hojjetu. Adeemsi kun ofumaa irra deddeebi'a. Kana jechuun galiin isaanii haguma ol ka'u baasii fi gibirri isaanis ol ka'aa deema jechuudha. Gaaf tokko kireedit kaardiin poostaan argamaaf isaanis hanga yaadamu walitti itti fayyadamu. Dhaabbanni liqii tokko bilbilee qabeenyi isaanii inni guddaan manni isaanii gatiin isaa gaarii akka ta'e itti hima. Kireedit kaardiin isaanii gaarii waan ta'eef yookiin liqii isaanii deebisuu danda'u jedhee waan amaneef baankiin liqii isaaniif liqeessuu barbaada. Dhalli liqii manaa hanga gibira kanfalan gadi buusu
buusuu waan danda'uuf yaada gaarii akka ta'e itti himu. Isaanis tole jedhanii fudhatu. Sana booda kireedit kaardii liqii dhala guddaa qabu sanas ni kanfalu. Kana gochuu isaaniitiin immoo boqonnaa argatu. Liqii kana waggaa 30 dheeressuun baasii ji'aa gadi buusuun filannoo faayinaansii ogummaa qabu itti fakkaata. Gaaf tokko ollaan isaanii bittaaf akka suuqii waliin deeman isaan affeera. Isaanis deemne ilaalla malee homaa hin binnu jedhanii waadaa ofiif galu. Garuu kireedit kaardii ofirraa waan qabaniif bittaa bitanii baasii baasu. Yeroo hundaa gara dargaggoota gaa'ela godhatanii bultii ijaaratan kanatti nan deeman ture. Jarri kun maqaan isaanii jijjiirameera, garuu rakkoon maallaqa isaanii hin jijjiiramne. Jarri kun waan ani yeroo baay'ee gorsu dhagahuuf akkamitti qarshii dabalataa akka argannu nutti himuu dandeessaa naan jedhan. Jarri kun rakkoon isaanii maallaqa isaanii akkamitti akka baasan akka hin beekne hin beekani. Rakkoon kun kan isaan mudate immoo beekumsa maallaqaa waan hin qabneefidha. Akkasumas garaagarummaa qabeenyaa yookiin aseetii fi liyaabilitii gidduu jiru hubachuu dhabuu isaaniirraa kan ka'edha. Maallaqni baay'achuun rakkoo maallaqaa yeroo muraasaaf qofa fura. Abbaan koo ijoollummaatti yeroo baay'ee Jaappaanonni humna sadii akka qaban nutti himaa ture. Isaanis humna albee, faayaa fi humna daawitiiti. Albeen humna meeshaa waraanaa kan agarsiisudha. Ameerikaan meeshaa waraanaa irratti doolaara tiriliyoonaan lakkaa'aman baastee jirti. Sababa kanaanis addunyaa irratti humna waraanaa guddaa qabdi. Faayaan humna maallaqaa agarsiisa. Daawitiin immoo humna of beekuu agarsiisa. Akka Jaappaanitti warra ammaa sadan kana keessaa of beekuun baay'ee gatii guddaa isa qabudha ture. Yeroo baay'ee warri hiyyeeyyii fi warri qixa giddu galeessaa maallaqni akka isaan to'atu eeyyamu. Guyyaa guyyaatti ka'anii cimanii hojii hojjetu malee wanti hojjechaa jiran gaariidha moo miti jedhanii of hin gaafatani. Kan isaan godhan ganama ka'anii miilla isaanii gara hojiitti fiksuudha. Maallaqa guutummaatti to'achuu dhabuudhaan namoonni harki caalaan maallaqni akka isaan to'atu yookiin maallaqni akka isaan hoogganu godhu. Yeroo humna daawitii fayyadaman does this make sense yookiin waan kun hiikaa qaba jedhanii of gaafatu. Yeroo baay'ee ogummaa keessaanii jiru, jabina keessaanii jiru amanuu dhiisanii namoonni baay'een daandii namoonni hedduun irra deeman hordofu. Waan tokko kan hojjetan namoonni baay'een waan sana waan hojjetaniifidha. Gaaffii gaafachuu dhiisanii jireenya isaanii kan nama waliin wal madaalchisu. Wanta namni itti hime jechuunis manni kee asetii yookiin qabeenyadha. Manni kee investimentii kee isa guddaadha. Liqii baay'ee yoo fudhatte mootummaan immoo gibira kee siif hir'isa. Hojii gaarii kanfaltii gaarii kanfaluu barbaadi. Hin dogoggoriin, balaa yookiin riskiin fudhatiin fi kanneen kana fakkaatan irra deebi'anii godhu. Wanta namni itti hime jechuunis manni kee asetiidha yookiin qabeenyadha. Manni kee investimentii kee isa guddaadha. Liqii baay'ee yoo fudhatte mootummaan immoo gibira kee siif hir'isa. Hojii gaarii kanfaltii gaarii kanfaluu barbaadi. Hin dogoggoriin, balaa yookiin riskiin fudhatinii fi kanneen kana fakkaatan irra deddeebi'anii godhu. Sodaan uummata duratti dubbachuu yookiin sodaan paabilik spiikingii namoota baay'eef sodaa du'a caaludha jedhama. Akka ogeeyyiin fayyaa sammuu yookiin akka saayikatiristoonni jedhanitti sodaan uummata duratti dubbachuu yookiin sodaan paabilik spiikingii sodaa guddaadha jechuunis sodaa fudhatama dhabuu, sodaa nama keessaa bahuu, sodaa qeeqamuu, sodaa kolfaa fi kanneen kana fakkaatan irraa madda jedhu. Sodaan adda ta'uu namoonni baay'een rakkoo isaanii furuuf mala haaraa akka hin barbaanne isaan taasisa. Kanaafidha abbaan koo inni barnoota guddaa qabu Jaappaanonni humna daawitiif iddoo guddaa kennu kan jedhes. Sababiin isaa immoo dhugaan kan argamu yeroo keessa laalle qofa waan ta'eefidha. Sababii guddaan namoonni of eeggannoon deemi jedhaniif sodaadha. Waan hundumaaf jechuunis ispoortiif, hariiroof, hojiif akkasumas maallaqaafis akkasuma jedhu. Kun immoo sodaan duraan jedhe waliin waan wal fakkaatuuf waan namoonni baay'een jedhan fudhachuu malee maaliif jedhanii hin gaafatani. Namoonni baay'een immoo akkas jedhanii yaadu manni kee asetii yookiin qabeenyadha. Liqii dhala xiqqoo fudhadhu, liqii keessaa ba'i. Caalatti cimii hojii kee hojjedhu kuni guddinadha jedhu. Gaaf tokko itti aanaa pirezidaantiin ta'a. Maallaqa guddaas nan qusadha. Yeroon kanfaltii dabalataa argadhu immoo mana guddaa ta'een bitadha jedhanii yaadu. Rakkoon maallaqaa yeroo hedduu kan uumamu jireenya ofii kan joonsan waliin madaaluu yaaluudhaan yookiin immoo jireenya ofii dhiisanii jireenya akka ollaa jiraachuu yaaluudhaanidha. Takka hundi keenya daawitii keessatti of ilaallee yaada keessa keenyaa hordofuu qabna malee sodaan akka nu hoogganu gochuu hin qabnu. Anii fi Maayik umuriin keenya waggaa 16 yommuu ta'u rakkoo mana barumsaa keessatti nu mudachuu jalqabe. Nuti wanta namoonni baay'een hordofu irraa qofaatti adda of baasuu jalqabne. Barumsa boodas akkasumas dhuma torbanitti abbaa Maayikiif hojjenna turre. Anii fi Maayik yeroo baay'ee hojii booda sa'aatii dheeraa teenyee abbaa Maayik yookiin abbaan keenya yeroo inni baankiroota isaa, abbootii seeraa isaa, akkaawuntaantota isaa, faddaalota isaa, investoroota isaa, manaajeroota isaa yookiin hooggantoota isaa fi hojjettoota isaa wajjin yeroo walgahii gaggeessu waliin dabarsina turre. Inni nama umurii isaa waggaa 13tti mana barumsaa dhiisee ba'ee ta'ee osoo jiruu amma garuu namoota barnoota guddaa qaban qajeelchuu, barsiisuu, ajajuu fi gaaffii gaafachaa jira. Yeroo inni isaan waamu akkasumas yeroo inni gaaffii isaan gaafatu dafanii deebii kennu.
yoo inni hojii isaanii irraa jeffannes hojii sirriin hojjenne laata jedhanii of shakku. Namni nama waliin hin bubbifne yookiin immoo namni nama waliin hin fiigne tokkotu ture. Nama yaada mataa isaatiin waan yaadee hojjetudha. Nuti akkas gochuu qabna, sababiin isaas namni hundi akkas godha jedhuu fi jecha ani hin danda'u jedhus ni jibba. Akka inni waan tokko godhu yoo barbaadde ati waan kana gochuu waan dandeessu natti hin fakkaatu qofa jedhiin. Ani fi Maayik mana barumsaa fi kolleejjii waggootaaf keessatti baranne caalaa walgahii isaa irratti hirmaachuutiin waan baay'ee baranneerra. Abbaan Maayik ogeessa barnootaa hin turre, garuu barnoota maallaqaa kan barate yoo ta'u kanarraa kan ka'es milkaa'ina guddaa argateera. Irra deddeebi'ee namni sammuu qabu namoota isa caalaa sammuu qaban qacaranuun jedha ture. Kanaaf ani fi Maayik namoota sammuu guddaa qaban dhaggeeffachuu fi irraa barachuuf sa'aatii dheeraa waan dabarsinuuf faayidaa guddaa arganneerra. Garuu rakkoo kan uume waan ani fi Maayik barannu kun dogummaa barsoonni keenya lallaban waliin hin deemu ture. Yeroo barsiisaan barattee qabxii gaarii hin arganne addunyaa kana keessatti waan gaarii hin argattu jedhu ani fi Maayik immoo ija keenya bannee ilaalaa turre. Hojumaata duraan baratame akka hordofnuu fi seera duraan jiru qofa akka hordofnu yeroo nutti himani manni barumsaa akkamitti kalaqaaf akka abdii nama kutachiisuu danda'u hubachuu dandeenye turre. Manneen barnootaa hojjechiistota otoo hin taane hojjettoota gaggaarii oomishu jedhee isa abbaan keenya sooressi nutti himaa ture sana hubachuu jalqabne. Darbee anii fi Maayik barsoota keenya wanti nuti baranne addunyaa dhugaa keessatti akkamitti hojiirra akka oolu yookiin maaliif waa'ee maallaqaa akka hin barannee fi akkamitti akka maallaqni hojjetu ni gaafanna turre. Gaaffii keenyaaf deebiin isaanii immoo waa'ee maallaqaa yaaduun barbaachisaa miti. Barnoota keenya yoo seeraan barannee milkoofne maallaqni ofumasaa isin hordofa jedhanii nuuf deebisaa turani. Nuti immoo haguma humna maallaqaa seeraan baraa deemne barsiisotaa fi hiriyoota keenya waliin barannurraa fagaachaa deemne. Abbaan koo inni barumsa guddaa qabu waa'ee barnoota koo yookiin qabxii gaarii akkam fiduu qabu dhiibbaan irratti godhee hin beeku. Garuu waa'ee qarshii irratti isa waliin wal falmuu jalqabne. Yeroo umuriin koo waggaa 16 turetti warra koo lamaan caalaa bu'uura qarshii baay'ee gaarii ta'e akkan argadhee jiru nan amana. Dubbii kitaabaa, herregdoota gibiraa, abbootii seeraa, baankiroota, faddaalotaa, investeerootaa fi kanneen kana fakkaatan dhaggeeffadheera. Faallaa kana immoo abbaan koo inni barnoota guddaa qabu barsoota warra kaan wajjin haasa'aa ture. Gaaf tokko abbaan koo manni keenya investimentii isaa isa guddaa akka ta'e natti himee ture. Yeroo ani manni jireenyaa investimentii gaarii miti jedhee itti himu abbaa koo waliin falmii namatti hin tolle tokko keesseenne turre. Fakkiin kun garaagarummaa ilaalcha abbaan koo sooressaa fi abbaan koo hiyyeessaa mana isaanii irratti qaban agarsiisa. Abbaan koo inni tokko manni isaa qabeenya yookiin aseetii akka ta'etti kan yaadu yoo ta'u, abbaan koo inni kaan immoo manni koo liyaabilitiidha jedha. Abbaa koo fakkii kaash filoo yookiin sochii maallaqaa kana kaasee yeroo agarsiisu na yaadadha. Baasii garaagaraa mana waan qabuuf itti dhufuu danda'us itti agarsiisa. Manni guddaan baasii guddaadha yookiin baasii guddaa si baasisa. Asirratti kaash filoon yookiin baasiin maallaqaa ittuma fufa. Har'umallee namoonni baay'een manni jireenyaa asetii yookiin qabeenyadha jedhanii kan morman jiru. Namoota hedduuf mana jireenyaa qabaachuun abjuu isaanii fi investimentiin isaanii isa guddaa akka ta'e nan beeka. Akkasumas mana jireenyaa qabaachuun waan hundumarra ni caala jedhanii yaadu. Ani karaa namni baay'een itti walii galuun ala karaa biraa akka ilaaltuuf yaada kana siif dhiyeesse. Ani fi haati manaa koo mana guddaa bareedduu yoo bitanne manni kun qabeenya yookiin aseetii akka hin taane hubanneerra. Sababiin isaa immoo manni jireenyaa maallaqa kiisii keenya keessaa waan nu baay'isuuf liyaabilitii ta'a malee qabeenya yookiin aseetii hin ta'u. Egaan falmii an dhiyeesses kunooti. Dhugumatti namoonni baay'een yaada kanarratti walii galu jedheen eegu. Sababiin isaas dhimmi manaa miira isaanii kakaasa waan ta'eefidha. Yeroo gara qarshiitti dhufne immoo namni miira guddaa kanneen akka sodaa yookiin aariin yoo jiraate dandeettii maallaqa gaarii hin taane qabaata. Muuxannoo kiyyarraa kan inni bare yoo jiraate yeroo waa'ee maallaqaa ka'u murtoon isaanii hundi miiraan hoogganamuudha. Yeroo waa'ee manaatti dhufnu namoonni umurii isaanii guutuu mana gonkumaa qabaachuu hin dandeenyeef kanfaltii kanfalaa jiraatu. Karaa biraatiin namoonni baay'een waggaa muraasatti mana haaraa bitu. Mana kana kan bitan immoo liqaa dura ofirraa qaban kanfalanii osoo hin xumurin ammas liqaa biraa waggaa 30 turu liqeeffatanii mana kana bitu. Namoonni liqii manaa dhala xiqqootiin argatanis erga baasiin kun irraa citees baasii jireenya isaanii kanneen biroo hunda ni kanfalu. Kun immoo erga liqiin manaa guutummaatti kanfalamee boodas itti fufa. Maatiin haadha warraa koo gibirri qabeenya mana isaaniif kanfalan ji'atti gara doolaara 1,000tti yeroo guddatu baay'ee rifatan. Kunis erga sooroma bahanii booda waan ta'eef daballiin kun isaan irratti dhiibbaa uumee mana sana dhiisanii bahuuf dirqamaniiru. Manneen yeroo hunda gatiin isaanii hin dabalu. Hiriyoota doolaara hedduudhaan mana bitanii amma gatii bitanii gadiin gurguran baay'een qaba. Sababiin isaa immoo liqiin isaan ittiin mana kana bitan gatii amma manni sun ittiin bitamu waan caaluufidha. Maallaqni kee hundi isaa mana kee walitti hidhameera taanaan caalaatti hojii hojjechuuf dirqamta. Sababiin isaas maallaqa kee asetii yookiin qabeenya kee guddisuu dhiistee baasii kanfaluuf baasta. Akkuma namoota warra jireenyaan gita giddu galeessaarra jiranii jechuudha. Dargaggoonni gaa'ela godhatanii bultii ijaarratan sun yoo jalqaba irratti maallaqa gara caalu asetii yookiin qabeenya irratti ramadan yookiin qabeenya irratti investi godhan booda jireenya salphaatee jiraatu. Qabeenyi isaanii guddachuu waan danda'uuf baasii isaanii isaan irra jiru cufuuf isaan gargaaruu ni danda'a.
jechuudha. Namoonni baay'een yeroo baasiin isaanii ol ka'u mana isaanii qabsiisanii maallaqa liqeeffatu. Gabaabumatti investimentii jalqabuu dhiisanii mana garmalee qaala'aa ta'e bitachuun filachuun yoo xiqqaate karaa gurguddoo armaan gadii sadiin dhiibbaa namarratti godha. Dhiibbaan inni jalqabaa yeroo ofii gubuudha. Kana jechuun yeroo dheeraaf liqii mana qaalii kanaa waan kaffaltuuf waggoota maallaqa keetiin qabeenya biroo irratti investi gochuu dandeessu dhabda. Inni lammaffaa immoo maallaqa gubuu yookiin maallaqa balleessuudha. Kana jechuun immoo maallaqa keetiin investimentii hojjechuu otoo dandeessu maallaqa kee baasii mana sana kunuunsuu fi kanneen kana fakkaatanitti baasta. Inni sadaffaa immoo barnoota dhabda. Namoonni baay'een mana qaban lakkaa'utiin akkasumas qusannaa fi sooromni isaanii qofti qabeenya isaan barbaachisu akka ta'etti yaadu. Maallaqni dabalataa investimentiidhaaf isaaniif hafe waan hin jirreef investimentii hin hojjetani. Kun immoo akka isaan barnoota yookiin muuxannoo investimentii gonkumaa hin arganne isaan taasisa. Namoonni baay'een gonkumaa investara guddaa hin ta'ani. Carraan investimentii dursa investoroota gurguddoof kennama. Sana booda investoroonni gurguddoon kuni namoota giddu galeessaa ta'aniif deebisanii carraa kennu. Ani mana hin bitatina jechaa hin jiru. Waan ani jechaa jiru garaagarummaa assetii yookiin qabeenya siif dabaluu fi liabilitii isa qabeenya keessi baasisuu gidduu jiru bari jechaan jira. Yoo mana guddaa bituu barbaadde jalqaba assetii yookiin qabeenya fidu kan mana bituu danda'u qabaachuun qaba. Gamaggammiin faayinaansii abbaa koo isa barumsa guddaa qabuu fi isa hiyyeessaa yoo ilaalle baasiin isaa galii isaa kan madaaledha malee qarshii baasii irraa hafee investimentiif ta'uu hin qabu. Kanaafuu liabilitiin isaa qabeenya yookiin assetii isaa olidha. Kana jechuun qabeenya maallaqa isaaf dabalu caalaa qabeenya baasii isa baayisu baay'ee qaba jechuudha. Mee waan kana fakkiitiin isin hubachiisa. Fakkii kana keessatti inni karaa harka bitaa jiru haala faayinaansii abbaa koo isa hiyyeessaa agarsiisa. Galiin isaa fi baasiin isaa wal qixa yoo ta'u liabilitiin isaa qabeenya yookiin assetii isaa caalaa guddaadha jechuudha. Inni karaa harka mirgaa irratti argamu immoo haala faayinaansii abbaa koo isa sooressaa isa qabeenya yookiin assetii irratti investi godhu liabilitii immoo xiqqeessu agarsiisudha. Why the rich get richer? Sooressi maaliif caalatti sooromaa deema? Gamaggamni faayinaansii abbaa koo sooressaa kan inni agarsiisu maaliif sooressi akka sooromaa deemudha. Akkuma fakkii kanarraa arginus qabeenyi isaa yookiin assetiin isaa galii guddaa waan maddisiisuuf salphumatti maallaqa isarraa hafuun immoo deebi'ee qabeenya biraarratti investi godha. Qabeenyi isaas ittuma dabalaa deema. Kanaaf galiin isaas walumaan dabalaa deema jechuudha. Sababii kanaaf sooressi caalatti sooromaa deema jechuu ni dandeenya. Why the middle class struggle? Warri galiin giddu galeessaa maaliif qarshii waliin qabsaa'u yookiin qarshii waliin rakkatu? Warri galiin isaanii giddu galeessaa qabsoo maallaqaa wal fakkaataa walirraa hin cinne keessa jiraatu. Warra kanaaf galiin isaanii inni jalqabaa fi inni guddaan mindaa isaaniiti. Akkuma mindaa isaanii dabalaa deemu gibirris mindaa isaanii waliin dabalaa deema. Akkasumas baasiin isaanii daballii mindaa isaanii wajjin dabaluu barbaada. Qabeenya galii isaaniif argamsiisu yookiin asseetii irratti xiyyeeffachuu dhiisanii mana isaanii akka asseetii yookiin akka qabeenya isaanii isa guddaatti ilaalu. Namoonni baay'een mana isaanii akka investimentiitti kan ilaalan yoo ta'u, falaasama yoo kanfaltii dabalataa argatan mana guddaa bitachuu yookiin baasii dabalataa baasuu akka danda'an ni amanu. Akkasitti yaaduun kun immoo hawaasa har'a liqiin guutameef sababa guddaa ta'eera. Baasiin dabalataa maatiin liqaa keessa akka gadi fagaatu godha. Hojiin isaanii ol ka'ee galiin isaanii yoo dabalaa deemes rakkoo maallaqaa caalaatu isaan mudata. Jireenya akkasii kun immoo jireenya riskii yookiin jireenya balaa qabu yoo ta'u, barnoota maallaqaa gaarii dhabuurraa kan ka'e kan nama mudatudha. Hojii dhabuu guddaa yeroo ammaa kana kan nama mudate kun warri jireenyaan gita giddu galeessaa maallaqaan hagam akka raafaman mirkaneessa. Warri jireenyaan gita giddu galeessaa ta'an raafamuu keessa seenaniiru. Barnoota faayinaansii dhabuun rakkina namoonni jireenya sadarkaa giddu galeessaa kun argan akka argitu si godha. Kun immoo haalli maallaqa isaanii baay'ee laafaa ta'uusaa agarsiisa. Baalaansii shiitiin isaanii yookiin liqii fi baasiin isaanii assetii yookiin qabeenyaa fi galii isaanii caaleera jechuudha. Isaan kun liabilitiitiin kan guutaman yoo ta'u, assetii yookiin qabeenya galii argamsiisuu hin qabani. Galiin idilee isaanii mindaa isaanii qofaadha. Jireenyi isaanii guutummaatti hojjechiisaa isaanii irratti kan hundaa'edha. Kanaafuu carraa wayii jireenya isaanii keessatti akka carraa yoo dhufellee carraa sana fayyadamuu hin danda'ani. Sababiin isaas jarri kun hojii irratti baay'ee qabamaniiru. Gibira guddaa kanfalu akkasumas liqaa waliin rakkachaa jiru. Akkuma jalqaba kutaa kana keessatti jedhe seerri hunda caalaa barbaachisaa ta'e garaagarummaa qabeenyaa yookiin assetii fi liabilitii gidduu jiru beekuudha. Erga garaagarummaa assetii fi liabilitii gidduu jiru hubattee carraaqqiin kee assetii yookiin qabeenya galiisiif argamsiisu bituu irratti xiyyeeffadhu. Sooressa ta'uuf karaan hundarra gaarii ta'e kanumadha. Kana gochuu itti fufi. Yeroos assetii yookiin qabeenyi kee ni guddata. Yoo akkas goote yeroo dhiyootti assetii yookiin qabeenyi kee gadi fagaatee hundee irraa waan guddatuuf investimentiiwwan kee irratti bu'aa dhibbantaa dhibbaa fi isaa ol argachuu ni dandeessa. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo dolara 5,000 investimentii hojjette yeroo dhiyootti gara dolara miliyoona 1 fi isaa olitti si guddatata jechuudha. Investimentii kana warri jireenyaan gita giddu galeessaa it is too risky yookiin kun balaa guddaaf nama saaxila jedhu. Garuu nama barnoota maallaqaa qabuuf investimentiin riskii yookiin balaa hin qabu. Waan namni baay'een hojjetu atis hojjechuu barbaadde fakkii kana ilaali. Akka hojjetaa akkasumas akka abbaa manaas taatee carraaqqiin hojii kee akka waliigalaatti akka armaan gadii kanaa ta'a.
Tokkoffaa you work for company. Dhaabbataaf hojjetta. Hojjettoonni ofii isaanii osoo hin taane abbaa qabeenyaa hojjetaniif sana yookiin abbaa aksiyoona sana dureeyyii taasisu yookiin sooressa taasisu. Carraaqqii fi milkaa'inni kee abbaa qabeenyaa yookiin abbaa dhaabbata sanaa gargaara. Akkasumas carraaqqiin kee dhumarratti akka sooroma baatu qofa si taasisa. You work for the government yookiin immoo mootummaaf hojjetta. Mootummaan mindaa keerraa qooda isaa dura otoo ati hin argiin erga kutatee booda kan hafe siif kenna. Yoo caalatti cimtee hojjettes mindaan kee siif dabaluu danda'a. Garuu gibirri mootummaan sirraa kutus walumaan guddata. Namoonni baay'een mootummaa qofaaf fulbaanaa hanga hagayyaatti hojjetu. Inni sadaffaan you work for the bank yookiin immoo baankiif hojjetta. Namoota baay'eedhaaf gibira erga kanfalanii booda yeroo baay'ee baasiin isaanii inni itti aanu inni guddaan baasii liqii mana isaaniiti. Kana jechuun gibirri galii isaanii keessaa harka guddaa erga fudhatee booda kanfaltiin liqaa mana isaanii qooda guddaa itti aanu irraa fudhata jechuudha. Yoo cimtee hojjettes carraaqqii kee keessaa isa guddaa warreen armaan olii sadan kanatu qooddata. Carraaqqiin dabalataati carraaqxu kallattiidhaan sii fi maatii kee akkamitti akka fayyaduu danda'u barachuu qabda. Takkaa cimtee yoo yaada kee irratti xiyyeeffachuu murteessitu hojii mindaa guddaa siif argamsiisuu irratti xiyyeeffachuu dhiistee carraaqqii kee qabeenya argachuu irratti xiyyeeffatta. Akkasumas kaayyoo kee akkamitti akka galma geessu irratti xiyyeeffatta. Namoonni baay'een qabeenya argachuuf qacaramanii mindaa isaanii irratti hirkatanii hojjetu. Yoo qabeenyi isaanii dabalaa deeme akkamitti milkaa'ina isaanii madaalu. Dureessa ta'uu fi qabeenya qabaachuu isaanii yookiin weelzii ta'uu isaanii akkamitti baru. Akkuma assetii fi liabilitii irratti hiikaa mataa kiyyaa argadhe weelziifis hiikaa mataa koo kan nama Fuuler jedhamu irraa ergifadhe nan qaba. Nama kana namoonni tokko tokko akka nama gowwaa abjuu arguu kaan ammoo akka nama ogeessaa yookiin akka nama mul'ata qabu isa ilaalu. Fuuler waa'ee weelzii ammas akkas jedhe. Waan inni jedhe jalqaba irratti baay'ee na burjaajessus boodarra garuu hiikaan isaa naaf galeera. Wealth is a person's ability to survive so many numbers of days forward. Or if I stopped working today, how long could I survive? Kan jechuun immoo weelziin dandeettii namni tokko guyyoota baay'ee gara fuulduraatti jiraachuu danda'udha. Yookiin har'a hojii hojjechuu dhiisan kan dura hojjetaniin hanga yoomitti jiraachuu danda'u isa jedhudha. Neetwoorzi yookiin qabeenya qulqulluu jechuun gatii wanta ati qabdu hunda hir'isuu maallaqa liqaa ofirraa qabdu yookiin your asset minus your debts jechuudha. Garuu rakkoon jiru wantoonni ati qabdu hedduun kanneen akka konkolaataa, meeshaalee manaa yookiin mannillee dhugumatti maallaqa siif fidanii amma maallaqaan galman gahuu qabuu fi hammam akkan dhiyaadhe sirritti arguu fi hubachuu danda'eera. Qabeenyi qulqulluu yookiin neetwoorziin yeroo baay'ee wanta ati qabdu kan maallaqa siif hin argamsiisne lakkaawa. Weelziin garuu maallaqni kee hagam maallaqa argamsiisuu akka danda'u kan herregu ta'ee maallaqni kee hagam si jiraachisuu akka danda'u kan agarsiisudha. Weelziin assetii yookiin qabeenyi kee maallaqa hagamii akka baastu waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu hagam akka fidudha. Weelziin jira jechuuf yookiin weelziin qaba jechuuf yoo maallaqni kee baasii kee uwwisuu danda'a ta'edha. Mee fakkeenya fudhadhee isinitti himu qabeenya koo irraa ji'atti $1,000 qaba haa jennu. Baasiin ji'aa koo immoo $2,200 haa jennu. Mee gara hiikaa Fuuleritti haa deebinu. Akka hiikaa isaatti weelziin guyyaa meeqa gara fuulduraatti herrega kanaan jiraachuu danda'a kan jedhu kan herregudha. Kanaaf yoo herregne ji'atti galiin koo $1,000 ta'ee baasiin koo immoo $2,200 yoo ta'e ji'ni tokko guyyaa 30 waan qabuuf maallaqni kun walakkaa ji'a qofa na tursuu danda'a jechuudha. Assetii yookiin qabeenya koo irraa ji'aan yoon $2,200 argachuu danda'e gaafas weelzii nan qaba yookiin ani qabeenya qaba jechuu nan danda'a. Yoo akkas ta'e amma ani sooressa jedhamuu baadhus garuu weelzii nan qaba jechuudha. Amma qabeenya ji'aan galii naaf galchee baasii ji'aa koo guutummaatti naaf haguuguu danda'u nan qaba jechuudha. Ji'aan baasii koo dabaluu yoon barbaade jalqaba galii yookiin qabeenya baasii koo kana naaf haguugu argachuun qaba. Akkasumas amma kanaan booda mindaa koo irratti hin hirkadhu. Maaliif jennaan assetii yookiin qabeenya gahaa ofiisaatiin maallaqa naaf fiduu danda'u qaba waan ta'eefidha. Osoo narra hojii gadhiisee kaashfiloo assetii yookiin qabeenya maallaqa baasii ji'aa koo naaf haguuguu danda'u nan qaba. Karoorri koo itti aanu immoo kaashfiloo guddaa yookiin maallaqa guddaa assetii yookiin qabeenya koo irraa argadhee qabeenyi sun immoo deebisee invest ta'ee qabeenya biraa akka naaf fidu hojjechuudha. Yoo assetii yookiin qabeenyi kiyya guddate immoo kaashfiloon kiyya yookiin galiin kiyyas walumaan guddata. Yoon baasii kiyya galii kiyya assetii yookiin qabeenya irraa argadhuu gadi godhe immoo cimee qacaramee hojjechuutiin osoo hin taane galii assetii yookiin qabeenya koo irraa argadhuun sooressa ta'an deema. Haaluma kanaa yoon itti fufee adeemsa irra deddeebi'ee invest gochuu fi reinvestimentiin kun waan itti fufuuf karaa gaarii qabadheen jira jechuudha.
Namni kamuu yaadota sasalphaa armaan gadii kana yaadachuu qaba. Inni jalqabaa warri dureeyyii asetii yookiin qabeenya bitatu, warri hiyyeessaa baasii qofa qabu, warri jireenyaan giddu galeessaa qabeenya baasisaan baasisu yookiin liabilitii isaanii akka asetii yookiin akka qabeenyaatti ilaalanii liabilitii bitu. Kanaafuu akkamittan waa'ee daldala mataa kootii yaaduu jalqaba. Deebiin isaa maali? Deebiin gaaffii kanaa hundeessaa dhaabbata Maakdoonaald irraa boqonnaa itti aanu yookiin kutaa itti aanu Mind Your Own Business yookiin biizinasii mataa keetii yaadi jedhu keessatti argattu.